oduu ammi arra oduuleen bebbereedduudha waa'ee gaazaa irratti mariin dheengadda waltajjii walga'iin qaxarri taamtee waan bifa bareedduudhaan xumuramtee fakkaatti Ordogaan Yerusalaam eeguu irraa of hin qusannu harka qulqulluu hin ta'iniin Yerusalaam akka tuqamtu hin hayyamnu jechuun itti dabalee ammas Yerusalaam irratti muslimtoonni ibbooda hin deebi'an jechuun itti dabaluunis erga muslimtoota baa Yerusalaam eeguu irratti tarkaanfii takka akka ibbooda hin deebine arra sirritti kaatee jira ibsa miidiyaa kanneen Ordogaan waan nama gammachiisaa keessa tarkaanfii cimaas ni fudhanna Yerusalaam akka tuqamtu hin hayyamnu nuti mirga keenya ni kabachiifna jechuudhaan dhaadatee jira. Waaw Turkiin arraantana dhugumaan jechuudha. Nu garaa nu qabbaneesse akka gaariitti ibsa miidiyaa kanneen itti dabaluunaanis ministeerri dhimma alaa Turkii ciminni dippiloomaasii keenya waraana ittisuuf xumuruu irratti gahee guddaadha baay'is qaba jechuudhaan dubbatee jechuun ministeerri dhimma alaa Turkii. Kanaaf amma dhaadannoon akka ajaa'ibatti argamtee jirti. Kanatti aansuudhaan guyyaa arraantanaa mootummaan jechuudha Paakistaan gara Suudii imaluudhaan simannaan OAN inumaa karatti jechuudha xiyyaara loltuu waraana Suudiitiin qilleensa irratti akka isaan daawwataniin akka mootummaan Paakistaan daawwatu taasisanii gizee jechuudha buufata xiyyaara idil addunyaa kan Suudii jechuudha Riyaaditti argamee dhufeessi simannaan OAN itti aanaa mootummaa Suudiitiin taasifamee fi jira mariin isaan taa'u jiraniis kan waraana wanta akkamitti hundeessinaa jechuudhaan waraana jechuun walgahii dheengadda qaxaa irratti hundeessinaan kan biyyoota islaamaa kanarratti akka mariif taa'amee xiqqishoo duumbaa jirtu ni addeessiti. Kanatti aansuudhaan mootummaan qaxariis gara mootummaa Jordan dhufuudhaan simannaan OAN mootummaa Jordaniin taasifamee fi akkasuma kannaan addaa mootummaa Jordan irraa mootummaa qaxariif kennamee jira. Isaanis mariirra jiran numaa tarkaanfiin taraa tana fudhachuu deeman waan nama gammachiiftu fakkaatti. Waaw meegaa jala buunee laalla akka jechuun Ordogaan ammaan tan dhaadannoo irratti argamuu fi isaan kunis erga walgahii tana xumuraniin booda akkuma achiin kutanii kan hin hafin walirra deemuun kuni waziyaaruun kuni kan kallattiidhaan jechuudha qabsoo tana absoonii eegallayyaan tana finiinsu fakkaata. Hundaafuu jala buunee isinii gabaafna akkasitti mootummaan Paakistaan Suudiitti argama kan Qaxariis Jordanitti argama haasaa taasisaa jiranii marii isaanii xumura waan irratti raawwatan gaa kan jechuudha waliin jala buunee hordofnee isin biraan geenyu ta'a hundaafuu jechuudha oduuleen gagammachiisaadhaan baa jirtu. Kanatti aansuudhaan oolmeen Gaazaa guyyaa arrantanaa waan nama gaddisiisudha. Haa ta'u garuu uummata Gaazaa kan rabbi bilisaa baasu mootummaan Israa'el aleellaa guyyaa arrantana Gaazaa irratti raawwateen namootni 60 ajjeefamuu miidiyaaleen gabaasaatii jira. Guyyuma arrantanaa nama 60 bakka takkatti jechuudha ajjeefaman. Dhugatti waan hedduu nama gaddisiisati. Inshaallah Israa'eloonni lafarraa ni badanii miti ni dhabamanii siin jee. Akkasii isin hundinuu du'aayii godhaadha. Kanatti aansuudhaan akkuma isin gabaasaa ture biyyoonni jechuudha warra lixaatis dhiibbaa godhaatuma jira akka Falastiin biyyummaan isii dhaabbattu ammoo Israa'el didaa jirti. Guyyoonni fulbana walgahii kana irratti jechuudha lola finiinsitee dhoorkitee jechuudha akka lolli kun akka jechuudha walgahii biyyummaa jechuudha mirkanoonni kaanis Tiraamp jechuudha akka jechuudha biyyoonni gurguddaan biyyoonni jechuudha beekumti Falastiin kana jiru gara Niiwuorkii walgahii kana irratti hirmaannee godhaa jira. Hundaafuu guyyaa jechuudha boruutu waan dalagamaa rabbi beeka waan ta'eef asii achi dutti isaanuma kanaa warra akkanatti dhiibbaa godhuu kana balleessu dandee rabbiin du'aayii godhaa hundaafuu. Kanatti aansuudhaan ammaasis Usaayid garee milishoota jechuudha Iraaq 5 guutuu shororkeessummaa jalatti tarree shororkeessummaa jalatti galmeessuudhaan dhiyeenya kana jechuudha buufata waraanaa Ameerikaa kan biyyoota giddugalaa kana keessa jiru irratti haleellaa isaanii raawwatanii jiranii jechuudhaan dubbatee jira akka jechuudha. Akkamitti garee shororkeessummaa jala galchisan hin jenneef tarree shororkeessummaa jalatti maaliif galmeessan akka hin jenneef kana haaluudhaaf gareen tun jechuudha milishoonni Iraaq garee milishoota Iraan 5 tun tarkaanfii jechuudha biyyoota giddugalaa kaambiilee biyyoota giddugalaa kan nuti qabnu keessa irratti tarkaanfii raawwatanii haleellaa fudhatanii jechuudhaan dubbatee jira. Maqaa balleessee jira. Kana itti aansuun ammaas guyyaa arrantanaa jechuudha Tiraamp British seenuudhaan simannaan OAN taasifamee jira daawwiidhaaf garas malee. Kanatti aansuudhaan mootummaan Faransaay ammaas irra deebiidhaan haleellaa jechuudha Israa'el bifaaree Gaazaatti eegalte kan akka malee balaaleffachuun ammaas mootummaa Israa'el qeeqee jira tajaajilatti.
oduuleen biyya giddugalatii fi kan alaati qabanne kana fakkaataa gara oduu biyya keetti osoo isin deemne duratti mee mallattoo gurraatti na tuqunaa subscribe godhaadha dabalamaa maatii keenyataa share godhaan facaasaadha dhugatti 10,000 guutamee YouTube kana jirjirsaa mallattoo gurraatti na tuqunaa subscribe godhaati guutama kara biyya keessatti yoo isinii deebinuu guyyaa arraan tana hiriirri guddaan karaa Harargeetis ta'ee biyyoota Oromiyaa keessaa kutaalee garaagaraa keessatti akka biyyattis ba'aa oole gammachuu laga Abbayyaa ammallee cidha gammachuu hin xumurre jechuudhaan dhiichisaa oolanii itti dabaluun ammas kallattiin nuti tarkaanfiin gammachuu teenyaa tan lamadaa ulaa galaanaa ta'uudha qabdii taraan tana ulaa galaanaati taraa tana ulaa galaanaati ulaa galaanaa ijji teenya ulaa galaanaati tarkaanfiinis ulaa galaanaa irratti kan achi sochootu achi fudhatamtu ta'uu hawaasnis jechuudha heeraa jiranii waan nama gammachiisu dhugatti ulaa galaanaatis ammaan tanitti ulaa laga Abbayyaa xumurte namni gaagise takka xumure tan lamada dabra waan ta'eef tan lamada ammoo qabxiin lamada isaan eegaa jiranis tan ulaa galaanaati sadaffaan inumaa lamaffaan bobaadha yaanii haa ta'u warshaa bobaa kan jechuudha karaa Ugaadan kanatti dhaabaa jiran bakka gaazini irraa bobaa irraa mul'ate irratti sanis ABC sun ammoo duratsa ulaa galaanaa kanatti xiyyeeffatanii jiran kana waan nama gammachiisu haa ta'u garuu hawaasni keenya ammas naannoleen jechuudha walitti bu'uudhaan naannoon Soomaalii karaa jinaas kanaan uummata keenyatti bu'uudhaan isanuu jechuudha humnoonni poolisii mootummaadhaan deeggaramu mootummaa naannoo Somaaliitti deeggaramu gisee jechuudha hawaasa irratti tarkaanfii fudhatu gisee hawaasa weeraruu hedduu waan nama gaddisiisaati kan ammoo mootummaa federaalaa caalaa mootummaa naannoo Oromiyaati kan laallattuu mootummaa naannoo Oromiyaa maaliif caljaa nuuf hin galle kanatti siyaasaa fokkottuu tananiin jibbeedhan siyaasuma jechuudha hayyoonni Oromoo wal dhabuun adda facee jidduutti hawaasni keenya akka qomaarra taphatamu akka wannatti dhumu kana dhugaaniin jibbeensi hinja kanaaf qaamni dhimmi ilaallatu rakkoo tana furuudha qaba. kana fakkaataa kanatti aansuudhaan waa'ee masaanuu ajandaa miidiyaa addunyaa ta'uudhaan qoodamaa jirtu Masrii keessatti jechuudha jaartii lama jechuudha masaanuun lamaan takka tarra xiqqoo ammoo akkamitti jaartuma duraata dura jirtu garuu jaartiin duraa waan dhiikee jiruuf irratti deeffannaan balleessee isii fi ilmaan isii isa kana kophaa isaa jaarsa kophaa isaa qabachuun qabaa jechuudhaan tooftaa yaaddee irratti dalayti. Summiin ammoo isiin hojjettee masaanuu fi ilmaan masaanuu isii ajjeesuudhaan yaani masaanuu isii hambiseetuma jaarsa isiin kophaan hambifadheettee fi ilmaan jechuudha isaa hamma yookaan ilmaan masaanuu isii san galaafate. Kun ammoo taateen tun ammoo osoo hin taane waan ji'a tokko dura dabree amma maaliif haaromtee hojjettan poolisiin qorattee akkamitti jechuudha gocha kun raawwatamee akkamitti isirra mirkaneessuun isiis akka anaatutti godhe goosisee mana murtiitti guyyaa irraan tanaa dhiyaatte murtee guyyaa irraan tanaatu miidiyaadhaaf qooti malee oduun haareyaa miti taateen tun haareyaa miti waan bubbulee jiru akkasitti hubachuudha qabdan ammoo akka miidiyaa Oromooti biyyattiittis facaa ammoo godhanii haaromsaa jiran ammoo warri turaa jechuudha duraan qorannoo gala deemaa jiru ni beekan ni hubatan akkasii isiniinjaa kun cuunfaa oduu guyyaa irraan tanaa isinis akkasitti hubachuu akkasii kun kana fakkaataa kanatti aansuudhaan ammoo kan xumuraa guyyaa irraan tanaa mootummaan Indiyaa galatoome michoo kiyya hiriyaa koo guyyaa jechuudha kabajaa waggaa 75ffaa kiyya naa bilbiluu keetiif jechuudhaan Tiraambii galateeffatee jira umrii walitti dhiyaatan jechuudha Tiraambii 80 yoo ta'u umriin isaa ammoo Mudiin mootummaan Indii 75 guyyaa irraa kabajachaa oolee kun cuunfaa oduu guyyaa irraan tanaati oduun irraa kana fakkaataa kan biraatti nan gola deemti share godhaan facaasaan keessatti nu dho'isu oduu ammeeti ammoo mallattoo gurraatti na tuquudhaan dabalama maatii keenya ta'a nu jajjabeessaa gara yuutuubiin dhugatti mee yuutuub kana irraan tana arrumaa fi boruu torbaan ganeetutti 10,000 naqame yuutuub kana sabskraabii isaa oofaadha galatoomaadha gama hundaanuu jechuudha oduulee guyyaa dhaga'uu qabdan kamuu isin biraan geenya inshaallah wal ga'iin tunis akka jechuudha nuti jenne san caalaa jabaachaa cimaa dhufte fakkaatti hundaafuu ni tolti inshaallah jiruun addunyaa akkanuma qabdi obsumaan akkuma jechuudha leenci islaama Abuu Beeydaan jeetti injifannoon obsaan dhufti jee dubbate akkasii hanga biraatiin walitti deemnutti gaana gayannaaf tura subscribe godhuu qofan dagatinaa garee adda addaatti share godhuu qofan dagatinaa assalaamu alaykum